Kanaatiif immoo Oromoo addaan qoqqoodanii jalqabuu isaaniiti malee saba tokko qofa irratti kan hafuu miti. Kunoo ammayyuu deemaa jira jenneerra. Tokko lama jedheeti deemaa jira. Bor immoo uummatuma warruma isaanii wajjiniin deemaa jiru kana warruma isaan jala kaataa jiru kanatti iyyuu deebi'uudhaaf jira. Abbootii qabeenyaa isa ta'anii warra beektota jedhan kana isa ta'anii warra isaan jala deemanii waan isaan jedhan kana fuudhanii afarsan kanaaf iyyuu waan hafu miti. Kaleessa dhaabii aangoo guddaarra ture tokko har'a maalirra akka inni jiru hin arginu. Kaleessa warri dureeyyii turanii har'a maalirra akka jiran. Waayizilii wanta tokko ogummaadhaan qabuu dadhabuu, sirnaan qabuu dadhabuu, hundumaaf nagaa kennuu dhiisuu, hundumaaf walqixxummaa dhorguun maalirra akka isaaniin ga'e isaanirraati yoo argaa jirru. Kunis garuma sanatti adeema. Hammamiyyoo ta'e namnis yoo du'e, hammamiyyuu wareegamni yoo kaffalame, eenyu irratti illee yoo xiyyeeffatame, eenyuun illee jibbi yoo irratti oofame, ololli hammamiillee yoo oofame uummata kana akka kana godhanii fixuun hin danda'amu. Mirga isaa sarbanii qawweedhaan gadi qabanii bulchuunis waan danda'amu hin fakkaatu. Kanaaf akkuma kan amma Tigraayitti deemne kana itti deemaa jiran kana eega qabeenyiin meeqa eega badee booda yoo xiqqaate namni walakkaa miiliyoonii tokko ol yookaan buqqa'ee yookaan du'e eega du'een booda qabeenyi biliyoona 20tti lakkaa'ama isaan jedhan kun eega badeetiin booda deebi'anii mareedhaaf taa'uun kan hin oolle utuu gara kanaatti hin deemin kanas qawweedhaan yaaluun faayidaa hin qabu. Dirooniin kun homaa fiduu hin danda'u. Namoota akkuma kana nama 100 nama 200 bakka tokkotti ajjeesuu danda'a. Garuu uummanni kun haga mirgi isaa kabajamuufitti kanaan hamlee isaa ni cabsina jechuunis hin danda'amu. Kanaan nuuf gabroonfama jechuunis hin danda'amu. Kanaaf biyya isaa baqatee nuu dhiisee deemetu nuyi biyya isaa kana akka kaleessa weerarree dhannee itti gallee lafa isaa furdaa kanarra jiraanna jechuun gonkumaa waan danda'amu miti. Kun ta'uu hin danda'u. Kanaaf anaan akka ammas akkanatti fakkaatutti yeroo gubuudha. Lubbuu namaa qisaasessuudha. Qabeenya qabnu qisaasessuudha. Boodattummaa qabnu kanarratti deebinee iyyuu waggaa meeqa booddeetti kan nu deebisuudha malee ammallee cabnee orma jala alagaa jala akka bulluuf kan nu dandeessisu miti kan nu taasisu miti. Oromoon kana quba qabaachuu qaba. Hammi tokko quba qaba, hammi hin beekne wajjiniin girrisaa jira, wajjiniin iyyaa jira, lola waliinii fa'aa fakkeessaa jira, lolli nu gidduu jiru lola waliinii miti. Kana clearly beekuun barbaachisaadha. Waan ideolojiidhaan deemuudha. Waan kaleessaa nutti deebisuudhaaf maqaa tokko qabatee isa kaleessaa sana deebisanii nutti ijaaruudhaaf kanaaf immoo warra dura dhaabbatan dura balleessuudhaaf warri Tigraay nu dura dhaabbatu baduu qabu, warri karaa sana jiran nu dura dhaabbachuu danda'u. Kanaatiif tokkummaa saba kanaa akka kanaatiin diinne yeroo nu isa tokko rukunnu siin galchuu maaltu si dhibee isaaniin balleessaa jirra malee sitti bu'aa hin jirru, siinsi tuqaa hin jirru, ati nagadachaa jirta, ati qotachaa jirta, ati hojii kee hojjedhu, siin ilaalu jedhanii akka kanatti waan itti fufu itti fakkaata. Oromoon garuu sanarra hin jiru. Har'a wal bira ga'uu yoo haa dadhabu malee sababii adda addaatiif walii akka hin birmanne haa taasisaniyyuu malee akka kanaatiin itti fufa kan jedhu abdii qabu. Kanaaf ammallee waraanni biyya keenya keessatti bifa kanaatiin deemaa jiru eessaan illee kan nu ga'u miti. Rakkooma keenya irratti rakkoo nu dabalarraan kan hafe isa isaan yaadanis kan bakkaan geessisuuf miti. Namni mirga isaa akka kanatti sarbamee mataa isaa gadi qabatee sodaatee salphatee biyya isaa dhiisee deemee ormis akka barbaadu keessa garmaamuu ta'a jedhee hin yaaduun gara kootiin. Tole boode egaa hawaasni addunyaa wal waraansa keessatti of eeggannoo uummata nagaaf akkasumas dhaabbilee hawaasaaf taasifamuu qaban ilaalchisuudhaan seerotaa fi waliigalteewwan idil addunyaa qabaa kan mootummaan Itoophiyaa illee mallatteesse jechuudha. Haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti seeronni kunniin irra deddeebiin wayita caban mirgi lubbuun jiraachuu lammiilee wayita sarbamuudha har'as guyyaa guyyaadhaan kan argaa jirru. Kanaaf egaa haliillawwan diroonii tibbanuma magaalaa Biilaatti jennu, Mandiitti jennu, Cobii, Meettaa walqixxee iddoo garaagaraatti raawwataman agarsiiftuu ta'uudhaaf ni danda'u jedheetan yaada.
Haa ta'u malee seerota idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa akka feeteen cabsaa jiru kana duguggaa sanyii bifa garaagaraatiin raawwatamaa jiran kana hawaasumti addunyaa xiyyeeffannoo mul'ate yeroo callisaan ilaalutu mul'ata. Callisni kun immoo haalota kanneen guyyaadhaa gara guyyaatti hammeessaa jiraachuu isaati argaa kan jiru. Callisa kanaaf bu'uurri rakkoo maalidha eessadha jechuu bobaqqee yoo maal ta'es dhumaatiin uummata keenyaa kun xiyyeeffannoo maluuf argachuu danda'a fala argachuu danda'a waan jedhutti haasa'inu. Hawaasni addunyaa kan jedhamu kun hawaasni addunyaa al tokkicha ka'ee wal bira dhaabbachuudhaaf haalli mijataan yoomiyyuu hin jiru. Yoomiyyuu kan wal ga'an warruma aangoorra jiranidha. Moototumaa yookaanis immoo pirezidantoota yookaan piraayim ministeerota yookaan warruma aangoo mootummaa qabatanii jiranidha kan wal ga'anii. Kan namni aangoorra jiru hundumtuu namuma wanta tokko bakka biraatti chaalenjii tokko mudatee mootummaa tokko yeroo arganii yeroo hundumaa kan mataa isaanii wajjin wal bira qabanii ni ilaalu isaanis. Kan irraa baratu kaan immoo kan itti yaaddaan illee jiru. Maalis yoo ta'e maal garuu mootummoonni waluma bira dhaabbatu. Waluma bira dhaabbatu. Isa mirga isaa falmatu bira otoo hin taane waliima isaanii bira kan dhaabbatan natti fakkaatanaani. Warri wal ga'an hundumtuu kan mirga isaatiif falmu bifa riphee lolaatiin haa ta'u bifa maaliitiin haa ta'u keessa isaaniitii keessa biyya tokkootii ka'ee yeroo inni falmatu eenyullee mootummaa tokko akka garaa isaatiitti ka'ee akka inni tooppil godhu akka inni kuffisu akka inni injifatu hin barbaadan. Mootummaan mootummaadhuma waluma bira dhaabbatu isaan garuma wal fakkaatanidha. Garuu hawaasni addunyaa simpataayiz akka godhuu fi tokkoffaa hojii guddaan irratti hojjetamuu qaba, beeksifamuu qaba. Wanti biyya kana keessatti deemaa jiru waan seera alaa ta'uusaa, waan seera dhala namaatiin ala ta'uusaa, waan addunyaan ittiin bultuun namoomaatiin ala ta'uusaa kana yeroodhaa gara yerootti ibsuun barbaachisaadha. Haa ta'uyyuu malee mootummaan keessa jirru kun immoo ofiisaatii dura waan hamaa hojjetee ofiisaatii dura dubbata. Yeroo tokko bakka ga'uu silaatii warri biroon ga'uun irra jiru ofiisaatii kan inni dursee ga'utu jira. Bakka hedduutii yoo ilaaltan amma Oromoo ajjeesanii fixaniitu Oromootu nama fixeeffaa jedhanii dubbatu. Abbaama propagandaatiin ni dafee bira ga'e, abbaadhuma caale, abbaadhuma sobaan isa ta'u ragaa dhiyeeffachuu danda'etu abbaa dhugaa ta'ee mul'ata addunyaa kanarratti. Kanaatiif hamma nuyi of hin beeksifnetti, hamma nuyi waa'ee isaan barreessinetti, hamma nuyi waa'ee isaan falminetti, hamma nuyi ragaasaa qopheessinee qindeessinee warra dhaga'uu malutti hamma nuyi hin dhageessifnetti rakkoon keenya ammallee ittuma dhufa. Addunyaan ammallee nu dhaga'uu dhiisuu mala jechuudha. Addunyaan waa'ee dhimma keenyaa irratti itti cinqamee sababii itti nu barbaacha yookaan nu dhaga'uudhaaf dhufus waan baay'ee hin qabu. Warra riiserchii hojjetu, warra dhimmi isaa kana ilaallatu irraan kan hafe jechuudha. Beeksifachuun kan keenyadha. Kanaatiif bakka hundumaatti wantoota ta'ani. Amma fakkeenyaatiif akkaataadhuma ajjechaan kun itti raawwatamu, akkaataan namni itti du'aa jiru, duuti nama hundumaaf yookaan hin oolle yoo ta'e akkaataa sabni keenya har'atti du'aa jiru akkaataa suukanneessaadha kan itti du'aa jiru. Morma isaatti qalamaa jira, qaama isaa irraa citaa jira, dirooniidhaan gubateetu akka kasalaatti marameetu bakkatti gatamaa jira. Isa kaan immoo du'eetu bineensi nyaataa jira. Kana hundumaa akka ragaatti illee namni sassaabee bakka argamuun irra jiru irratti kan ergullee namoota muraasa jechuudha. Kanaatiif egaa addunyaan akka hin daganne yoo barbaanne yoo barbaachise nullee ofirratti dhiisuu hin qabnu. Kan barreessuu danda'u barreessuu qaba. Inni ragaa qindeessuu danda'u qindeessuu qaba. Kan dubbachuu danda'u dubbachuu qaba. Kan immoo galmeessee kaa'uu danda'u kan seenaa barreessullee barreessuu qaba. Warri fiilmii irratti hojjetan, warri immoo karaa ogbarruu irratti bobba'anii jiran waa'ee saba keenyaa kana xiyyeeffannoodhaan irratti bobba'uu qabu. Namuu qabsoo kana keessatti inni qawwee baatee lolus, inni waajjira keessa jirus, inni bakka adda addaa jirus, mana isaa keessa inni jirus
hundumtuu qabsoo kana keessatti bifa adda addaatiin bifa danda'uutiin qooda fudhatee mirga isaatiif falmachuu yoo danda'e addunyaan illee sirriitti nu dhagaa waan nullee tokkummaa keenya ni cimfannaa tokkummaa keenya baree jennaan diinillee harka nurraatii sassaabbataa humna keenya illee ni cimsannaa bifa kanaatiin yoo deemne malee ammallee rakkoo guddaatiif saaxilamuu akkaataa amma teenya wal ilaalaa jirru kanarratti sabi gar tokko yeroo inni adda bahamee yeroo inni rukutamaa jiru kanarratti yeroo inni miidhamaa jiru irratti anaan nan ga'u anaan na bira hin ga'u booda anaan nan ilaallatu jedhanii yeroo itti taa'an miti yeroon isaa. Amma argitaniitti yoo ta'e fakkeenyaatiif Wallagga keessatti nama ajjeesanii uummata Wallaggaatu nama fixe jedhaniitu akka bineensaatti akka uummati sun jibbamu godhaa turan. Amma eessatti dabarsaa jiru? Fakkeenyaatiif dhageessaniitti yoo ta'e gidduu kana gara Arsiitti dabarsaa jiru waan kana. Huruutaatti namoota sabaatiin biroo ta'an irratti tarkaanfii eega fudhataniin booda isintu akkana godhe jedhanii gara sanatti babal'isaa jiru. Tokko turanii maal jechuudhaaf jedhu magaa uummata Arsiitu uummata saba biroo irratti bobba'ee akkana godhe jedhanii ittiin qabanii rukutuun ni eegalama jechuudha. Dabaree eeggata malee martuu itti deemaa jira. Harargee irratti wanta ta'aa jiru argaa jirra. Arsii irrattis amma wanta kanaa jalqabamee wanta ta'aa jiru argaa jirra jechuudha. Tokkuma tokkoon itti deemamaa jira malee Oromiyaadhaaf kan ka'amedha. Cabsuudhaaf qabeenya isaa sana akka duraatti deebisanii saamanii olaantummaa isaanii irratti argisiisanii maqaa tokkummaatiin afaan biraa dubbachiisanii amantii biraa fudhachiisanii akka inni mataa isaa gadi qabatee eenyummaa isaa gatee hin danda'u jedhee dhukkubsaa gadi qabatee akka inni jiraatuudhaaf itti bobba'aa jiru jechuudha. Kanaatiif namuu lafa jiruu qabsoo geggeessuutu irra jira ta'ee natti mul'atan. Gama biraatiin amma callisa hawaasaa addunyaa kanaatiifis rakkoon uummata Oromoo kun dheerachuu isaatiifis hayyuun Oromoo walitti dhufuu dadhabuun akka madda rakkoo isa ijootti yeroo ka'utu mul'ata. Uummanni Oromoo uummata hayyuu hin qabne ta'ee jira yookaan hayyuu wal ta'ee uummata kana rakkoo keessaa baasuudhaaf danda'u dhabee jira jedhamuudhaan irra deddeebiidhaan qeeqiin dhiyaata. Mee maali wanni tokkoomsuu dadhabee uummata kana wanni garaagara qoode maali? Hayyuun kun akka inni waliin ta'ee dhaabbatee uummata kanaaf falli tokko akka argamu taasisuu irratti rakkoon dhiyeessitanii yaaddu isin akka nama siyaasaa? Hayyuun Oromoo akkuma hayyuuwwan biroo hundumaa yaada tokko qabaachuu qaba kan jedhu amantaa hin qabu yookaan dhaaba tokko jala hiriiruu qaba kan jedhu amantaa hin qabu. Garuu wanni Oromoo irra gahu kuni waan sirriidha, du'uunsaa sirriidha, hidhamuunsaa sirriidha, ormi dhufee biyya isaa keessatti itti roorrisuun kun sirriidha hayyuu jedhu garuu ani hin beeku. Hayyuun Oromoo kana deeggaru tokkollee jira hin jedhu. Warri deeggaran yoo jiraatan sirni sun yoo deebi'ee yookaan immoo warra sirna sana deebisuudhaaf yaalu jala gugatanii ammatti horii argachaa warra jiran, warra aangoo argachaa jiran, warra maqaa argachaa jiran, warra jiruu gaarii jiraachaa jiran yoo ta'an irraan kan hafe hayyuun Oromoo tokkoyyuu miidhaa Oromoo irra jiru kana sirriidha jedhee kan amanu jira jedhee hin fudhadhu. Oromoodhaaf darbeera, Oromoon nama ta'eera, Oromoon abbaa biyya isaatii ta'eera jedhee hayyuu Oromoo amanu ani jira jedhee hin yaadu. Yoo jiraatan, muraasni isaanii yoo jiraatan, isaanis immoo dhuguma Oromoodhaaf darbeera jedhanii otoo hin taane atliistii kanarraa fayyadamaa jira warra jedhan ta'uu danda'u jechuudha. Kun immoo Oromoo keessa qofa osoo hin taane saboota biroo keessa sunuma jira. Saboota hundumaa keessa jira, biyyoota hundumaa keessa jira. Kanaaf nuyi isa miti kan ilaaluun nurra jiru. Hayyuun Oromoo immoo barreessa. Maaliif warra humna qabuudha kan bulchaa jiru kan bitaa jiru malee miidiyaatti aksesii kan qabu waan hundumaatti aksesii kan qabu warra aangootti siqee jirudha. Sagaleen warra biroos dhaga'amuu jira malee dhaga'amuu dadhabe malee hayyuun Oromoo har'as dubbataatuma jira. Falmaatuma jira. Miidiyaalee yeroo dhabu karaa adda addaallee numa dubbataa jira. Haasaatuma jira. Miidiyaa argate hundumaatti itti fayyadamaa jira. Walii isaatis wal argaatuma jira. Rakkoon amma jirtu kunis immoo akkamittiin furamuun akka irra jirtu wajjinumaan waan haasaa jiru natti fakkaata. Kanaaf ani hayyuun Oromoo addaan qoodameera isa jedhu kana baay'ee hin godhadhu.
ideoloojii duraan jiran san lamaan keessatti addaan qoodamee jira. Lakkoofsi isaanii garuu yoo fudhatame warra ammayyuu Oromoon miidhamee jira jedhanii mirga Oromootiif falmaa jirantu caala hayyoota warra nuyi jennus isaanidha. Warra bitamee alagaa jala gugguufee garaa isaanii kaafatee jireenya gaarii jiraatee gadi ba'ee waan barbaade barreessee ol lixee immoo dhaqee irraafummoo hin jiran jechuun hin danda'amu. Haa ta'uuti ansilas kanan dubbachuu barbaade hayyoota Oromoottis yoomiyyuu taanaan sirni sun dhufee jennaan isaaniifis hin ta'u. Waanuma kaleessaa irraa waanuma ammoo dhiyootti argine irraati kana silaa fakkeenya fudhachuutu nurra ture. Warra horii saamanii asii saamanii maal godhanii biyya keessas ta'u biyya alaas warri tuullatan nama meeqatu itti fayyadame warra sirra darbee keessaati. Nama meeqatu itti fayyadame. Akka itti fayyadaman illee dhabanii lafa itti fayyadaman illee dhabanii lubbuu isaaniitiin illee of oolfachuu illee dadhaban baay'een isaanii. Bor dhufuu jira Oromoottis kun. Inni har'a horiin qaba jedhee yookaan maallaqan qaba aangoon qaba jedhee jala olii jedhee maallaqa tuullachaa jiru kun bor garan itti deemuun beekamu. Maaliif sirni itti deemaa jiru kun isaaniif illee hin ta'u. Oromoon Oromoodha. Haa baratu haa dhiisu. Amantaa kana haa qabaatu sana haa qabaatu. Asitti haa dhalatu achitti haa dhalatu. Oromoo jechuun Oromoodha. Bitamuudhaaf dhalate bituu qabna. Waan nuyi kennineefiin ajajamuu qaba. Kanaan buluu qaba warra jedhanidha kan amma aangoorra jiran. Isaan jala deemuun barbaachisaadha jedhee hin amanu. Kanaaf Oromoon ammallee numa jira. Waan lallaafee haa fakkaatu, waan tokkummaa dhabee haa fakkaatu, waan immoo ammatti humna hin qabne haa fakkaatu, hopplesee haa fakkaatu iyyuu malee yeroon isaa numa jira. Yeroo ka'uun irra jirutti hunuma ka'a jedhee yaada. Maaliif wannoon warri faranjii tokko don't corner a cat jedhu warra adurree tokko wannoon godhini wannoo tokkotti gola tokko keessa galchite suuqatti galchite rukutuudhaaf yaalan. Don't corner a cat. Gaafa waan asiinis karaa ba'u yeroo dhabu achiinis karaa ba'u yeroo dhabu sumatu utaalee jalsa keessaa buudha. Kun waan hafu miti. Don't corner a cat. Eenyuun iyyuu tuffatanii eenyuun iyyuu jibbanii hammanni koornerdi ta'utti hammanni sadarkaa sanatti ga'utti oofuun barbaachisaa miti. Gaafa achi ija keessaa fuudhu isaatu dhufu. Kun waan hafu miti. Don't corner a cat. Mootummaan kun kanatti warri biyya kana bulchuudhaaf yaalu warri maallaqa walirra tuullachaa jiru warri har'a humna qabna jedhan warri diroonii qabna jedhan waan hundumaa taankii qabna jedhan galaana gogsina jedhan warri maal goona jedhan kuni don't corner a cat jechuun barbaachisaadha. Itti utaalee gaafa karaa ba'u gaafa qabu isuma laafaadha jedhamu sanatu isuma humna qabu jedhamu sanatu ija keessaa fuudha dhumarratti. This is what experience shows, what reality shows us. Kanaafi Oromoon Oromoodhuma utuma walii isaa bira dhaabbatee wal gargaaree wayya utuma garaa walii laafee wayya utuma dhagaa irratti wal kuffisuu baatee wayya osoo sadarkaa kanaan wal argatu wal ga'uu baatee wayya osoo seenaa keessatti waan bornu komachiisu kana ija baasnee dhuma garaa keenyaaf jecha itti deemuu baanneeti gaariidha. Wal oolfachuun gaariidha. An kana natti fakkaata. Tole gara dhimmoota birootti haa ceenu egaa waa'een waliigaltee Pretoria dubbii ijoo miilanaati kan ture. Mootummaan Itoophiyaa yeroo waraanaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jirtu itti fufuudhaaf filatetti dhiibbaa qaamolee garaagaraatiinis ta'u waraana kaaba biyyattii kan waggoota lamaan darbaniif biyyattii diigaa turetti mariin xumura gochuuf Pretooriyaatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gaheeti kan jiru. Rakkoo garas jiru waaraan furuuf ammoo cufiinsaan Keeniyaa Naayiroobiitti illee mariin gaggeeffamaa jiraachuudha dhagahuu irratti kan argamu. Mee waa'ee walgahii Pretooriyaa kana yookaan waliigaltee Pretooriyaa kana irraa haa dubbannuuti. Waliigalteen Pretooriyaa kun Itoophiyaadhaaf nagaa waaraa fiduudhaaf ni danda'aa? Yoo qaawwa qaba jettan akka nama siyaasaatti qaawwi isin argitan maalidha waliigaltee kanaan wal qabate? Waliigalteen kun waliigaltee nagaa buusuu hin turre jalqaba yeroo jalqabamu ceasefire ture yookaan waraanuma dhaabuu walitti dhukaasuu dhaabuu
wal rukutuu dhaabuu, qawwee gadi gombisuu kanadha duraan kan yaadame. Nus kan yaadaa turre kanadha. Feezii lamatti waa'een nagaa buusuu kun feezii lamatti sadarkaa lamatti ilaalamuu qaba kan jedhu turre fakkeenyaatiif akkuma kaafaawatti jalqabumaatti jalqabee nuti jechuudha. Dura warri wal lolaa jiru, warri walitti dhukaasaa jiru, adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo dabalatee TDF'n dabalatee waraana mootummaa kana dabalatee isaan walitti dhukaasuu hadhaaban dura. Isaan booda walitti dhukaasa kanatti maaltu nu fidee? Akkamittiin immoo biyya keenya keessatti nagaa immoo akkamittiin buufannaa? Isa jedhu immoo dhaabbileen siyaasaa biroon itti makamanii gara negotiationii yookaanis immoo gara waliin dubbii waliin haasa'uu, gara nagaa buusuu, gara nagaa waarawaa buusuutti hundumti keessa qooda fudhatu. Dura garuu warri wal waraanaa jiru haa dhaabuu kan jedhu ture. Kanaaf Pretooriyaatti kan nuyi eegne ani gara gootiin kanan eege ammaan booda waliin rukunnu. Lafuma jiru kana hin dhaabbannaa. Dubbii keenya mareedhaan hin hiikkannaa. Dubbiin kun immoo kan keenya duwwaa miti. Kan kana gara kanaatti nu geesse waan baay'eetu jira. Waan kanarratti warra biroos dabalannee teenyee waliin haasofnaa. Siyaasni nu duwwaan hin dhumtu. Dubbiin keenya dubbii siyaasaati. Dhaabbilee biroonis keessa haa seenanii. Kanaaf sadarkaa isa itti aanutti ceena ammaaf garuu wal rukutuu dhaabne irraa kan jedhan natti fakkaate. Isaan garuu bifuma waan hundumaa har'uma xumuraniin ariitiidhumaan qawwee walii eeggachiisuu maal wal gochuu kana hundumaa mari'atanii irratti walii mallatteessanii gadi ba'an. Gaafa waraana kanatti seenan lamaan isaanii yoo akkanatti fakkaatutti immoona jedhaniituma yaadan. Waraanni Itoophiyaa kun yoo ilaalle nama baay'een qabaa, yeroo baay'ee yeroo isaan dubbatan ilma dhageenyaa loltuu baay'een qabaa, meeshaa baay'een qabaa, yoo namni dhumes itti dabaluu nan danda'a. Biyya kana miti biyya biraaf iyyuu abdii ta'uu hin danda'a, weeraruu illee nan danda'a kan jedhu ifumatti dubbachaa turaniiru. Kanaatiif himmoona humna qabna, diroonii qabna, biyyoota nu gargaaran biyyoota ollaa ni qabna. Liqeeffannes ittiin waraannaa, ittiin lollaa. Kanaatiif yeroo gabaabaatti irra aannaa kan jedhutu abdii akkasiitiin gara waraanaatti waan seenee natti fakkaata mootummaan. Warri sunis meeshaa samma tokko ni qabnaa. Mala lolaa, tooftaa lolaa ni qabnaa. Beektota ni qabnaa. Waraana immoo kana keessatti dhalatee, guddatee, muuxannoo guddaa horatee eenyuufillee kan hin jilbeenfanne waraana akkanaa qabnaa. Kanaatiif nullee ni injifannaa kan jedhanii wal rukutuutti seenan jechuudha. Isa dhumaa kanarratti keessumaatii waan qaban hundumaa sochoosaniitu wal irratti duulanii wal barbadeessan. Dhalli namaa lakkoofsuma dhabe malee otoo sirnaan kan lakkaa'amu ta'eeti addunyaa kanarratti lolli fokkisaan akka kanaa jira jedhamee hin yaadamu. Garuu wanti galmeessu sababii hin jirreef gaaf tokko seenaan akkamittiin akka inni yaadatu ani hin beeku. Lolli fokkisaan akkasii addunyaa kanarratti waan raawwate beeku natti hin fakkaatu. Guyyaa tokkotti namoonni kumaatamaan hedduudhaan guyyaa kan isaan itti dhuman dhalli namaa akka baalaa kan itti harca'edha. Qabeenya biyyattiin qabdu guutummaatti kan itti barbadaa'edha jechuudha. Gara jabinni jibbi guddaan kan keessatti mul'atedha. Kana keessatti yoommoo waraanni biyya ormaa seenee biyya kana keessatti akka garaasaatti saba kan kooti jedhu mootummaan tokko itti waamee saba mataa isaatii kan itti ajjeesisedha, kan itti ficcisiisedha. Kanaatiif waraana fokkisaadha kun. Egaa kun ta'ee maal argatanii yeroo jennu dhumarratti maal argannee jedhan egaa gaafa kana gochuu akka mo'achuu kan dandeenye garuu baran dhumarratti. Karaa mootummaa nama hundumaa bobbaaseera, yeroo gabaabaatti leenjisee waan godhu hundumaa godheera. Garuu karaa dinagdee akka kanaatti itti fufa yoo ta'e hammamillee deemsisuu akka hin dandeenye baraneera. Waraana kana caalaa itti fufsiisuu akka hin dandeenye mootummaan sirriitti hubateera. Karaa gamaas immoo marsaa keessa sababii jiraniif, hudhamanii sababii jiraniif,
nyaata sababii dhabaniif, qoricha sababii dhabaniif, meeshaas akka barbaadan sana akka duraatti isaan warraa fuunee ittiin rukunnan inni jedhanis akka yaadanitti deemuuf sababii dideef. Akka kanatti uummati kun harkatti dhumuunsa hin hafu jedhanii isaanis yaadda'uun isaanii beekamaadha. Sababii kanaatiif lamaanuu fiiganii gara mareetti seenuun isaanii sababii kanaatiif. Gara mareetti humna guddaadhaan yookaanis immoo wannoodhaan seenna jedhanii olaantummaadhaan seenna jedhanii lamaan isaanii yaalaniiru. Haa ta'uyyuu malee humni isaanii yoo wal gituu baate iyyuu sadumaa irratti taa'anii mari'achuudhaaf dirqamaniiru. Lamaanuu wal kana caalaa deemuu akka hin dandeenye beekaa ture jechuudha. Kanaaf warri TPLF maal arganne jedhanii yoo yaadan isaan amma yoo xiqqaate mootummaan heera mootummaa akka heera mootummaa sanatti deebi'ee buluudhaaf dirqameera. Raayyaan akkasumas Walqaayit karaa heera mootummaa nuu deebi'uunsa kana dirqisiifneerra. Kanaatiif kanarraatiif bu'aa hin argannaa. Nyaata dhabnee hin argannaa. Sarvisii kanaan dura dhabnee turre hunduma isaa hin argannaa. Kun bu'aa keenya jedhanii yaadaa jiru. Warri kun immoo waraana DDF isa kanaan dura yaaddaa turre meeshaa isaa irraa hiiknee harka isaa duwwaa hambisuu kana gochuudhaaf dandeessiseera. Kanaatiif kanarraatiin nutis bu'aa arganneerra jedhanii yaadu. Haa ta'uti waraanni TPLF har'allee hin hiikanne. Haa ta'uti uummanni beela'ee sun har'allee beela keessaatii hin baane. Lafti hin deebi'a jedhame sanis hin deebine. Hamma ammaatti dubbii marra jira malee wanti lafarra ga'ee kun kana ta'e jedhamee gara fuulduraatti tarkaanfiin fudhatame ammatti natti mul'ataa hin jiru. Kanaaf ani akkamittiin fudhadhe lamaan isaaniiyyuu yeroo eeggatan. Lamaan isaaniiyyuu yeroo boqonnaa barbaadan. Lamaan isaaniiyyuu dhagaa jalaan suuta jedhanii ijaan wal ilaalaa jiru ammayyuu. Anaan akka dhuguma wannoon biyya kanaa adeemsi siyaasa biyya kanaa xiinxalaaf namaaf mijatu ta'a. Maaliif xiinxala namni hundumtuu karaa saayinsii siyaasaas haa ta'u, karaa muuxannoos haa ta'u, karaa adda addaas xiinxala inni kenne ala siyaasni biyya kanaa kan inni deemu. Waan inni ittiin deemu, saayinsiin ittiin deemu namni beekullee hin jiru. Kanaaf anillee akkasumatti innis beekullee godha. An akka yaadutti dhoksanii dhagaa jalaan wal ilaalaa jiru ammallee. Akka adurree fi akka hantuutaatti wal eeggachaa jiru, wal ilaalaa jiru malee dhuguma gara nagaatti deemaa waan jiran natti fakkaataa hin jiru. Wanti bu'ee lafarratti argame hin jiru. Dhuguma TPLF hiikkata ani hin beeku. Dhuguma immoo Walqaayitii fi raayyaan fa'aa isaaniif immoo ni deebi'a ani hin beeku. Dhuguma immoo silkii deebisanii fi bilbila yookaan nyaata deebisanii fi waan hundumaa kanan argatu hin deebisuu fi ani kana hin beeku. Garuu kana lamaan irratti bu'aa arganneerra jedhanii isaan jedhan sana ani yeroodhuma ittiin argachuudhaaf isaan sunis yoo danda'an nyaata isaanii ittiin argatanii ittiin bayyaannatanii suuta jedhanii lolatti waan deebi'an natti fakkaata. Warri kunis immoo kadhatanii horii isaa IMF fadhuwwate, isa World Bankiin fadhuwwate kana kunoo nuyi nagaa buufneerra nuu kennaa horii nuu liqeessaa jedhanii ikonoomii biyya keessaa xiqqoo ishee ittiin dandamachiisanii isee hafteen waraana isaanii waan itti buufuu barbaadan natti fakkaata. Dogoggora ta'uu hin danda'a. Garuu anaan kan natti fakkaatu kanadha. Otoo nagaan bu'ee nan hawwa biyya kanaaf nan jaalladha. Du'a namaarraati namni bu'aa argatu nama sammuun isaa nagaa hin taane duwwaadha. Karaa kanaas haa ta'u, karaa sanaas haa ta'u, rakkoon biyya kana keessa jiru maatii keenyas hin tuqa, tokko keenyas hin tuqa, biyya keenyas, guddina keenyas, hunduma keenya akka inni tuqu beekamaadha. Waan bade sana deebifnee numatu sirreeffata deebi'e. Haali qeeffannu iyyuu malee liqii sana numatu kaffalata deebise. Kennaa fakkaatu iyyuu malee namni tola faranjiin tola wayii tokko nuu kennitu hin jiru, wayii nurraa argattu malee. Kanaatiif naanna'ee numatu kaffala. Waraana lolame kana numatu kaffala. Uummata isa lola sana keessa jiru qofa otoo hin taane uummata inni lola sana keessa hin jirrellee hinuma kaffala.
inni Saawus jiru, inni Oromiyaa jiru, inni Somaalee jiru, inni Affaariin jiru yoo qaamaan keessatti qooda fudhachuu baate illee hunuma kaffala waan kanaatiif. Jiruu isaarraa kaffala, gibira isaarraa kaffala, waan hundumarraati kaffala. Kanaatiif utuu nagaan bu'e hin jaallata. Garuu nagaan kun hin bu'aa anaan natti fakkaataa hin jiru. Otoo nagaan hin bu'e garuu utuu anumti dogoggora ta'e nagaa dhumti kun bu'e yommuu waaqayyo nu gargaaree jennaan nagaan kun bu'eeti ani nan jaalladha. Garuu egaa wanti mootummaa Itoophiyaa irraa kanaan dura arginu dhaaba kana dhaaba lamaanuu waraana bilisummaa Oromoo isa ta'u TPLF shororkeessitoota jedheera. Shororkeessitoota wajjin hin haasa'u jedheera. Amma immoo deebi'ee haasa'eera. Isa kanaa wajjin hin haasa'a, isa kanaa wajjin immoo hin haasa'u jedheera. Kanaatiif waan inni haasa'us waan inni godhus amanamaadha jedhee hin fudhadhu. Kanaaf wanni kun wanni isaan irratti waliin mallatteessan kun oollee bullee ilaalu malee gara nageenya waaraatti geessa jedhee hin yaadu. Otoo isaanumti qofti akkuma kanaatti walii galaniyyuu biyyattiin nagaa argachuu hin dandeessu. Maaliif kompireensivii miti. Kan hunda hammate miti. Kan hundi keessatti qooda fudhate miti. Kan nu baasa kana nu wayya jedhee namni hundumtuu keessatti sagalee isaa yookaan ismoonnoo isaa kenne miti. Akka fedha isaaniitti kan isaan murteessaa deeman waan ta'eef nagaa waaraa buusa kan jedhu ani amantii hin qabu. Yeroodhaaf qilleensa argachuudhaaf yeroo fudhachuudhaaf itti qophaa'uudhaaf ittiin aara galfachuudhaaf wanta ta'edha natti fakkaata. Deebi'anii garuu waan garuma sanatti kan nu deebisu natti fakkaata. Kana akka rabbiin gooneef kadhachuu duwwaadha wanta nu dandeenyu. Gara dhumaatti kaaftan kana namni hedduun irratti walii galu yeroo isaan qooddatan nan argaa. Osuma kaaba Itoophiyaatti kaaba biyyattiitti nagaa buusuun danda'ame illee waliigaltee kanaanii waliigaltee waaraa Itoophiyaadhaaf argamsiisuuf kan danda'u miti yaadni jedhu irra deddeebiidhaan dhagahama. Akkuma isin iyyuu tuqxan gama Oromiyaatiin mootummaan waraanaan itti filatee jira. Warra Tigraay faana yeroo dirqamees taa'ee mari'achuudhaaf murteessee jirutti waraana bilisummaa Oromoo balleessuu malee waliin ta'anii mari'achuun hin barbaachisu ejjennoo jedhutti jira ammas mootummaan Itoophiyaa. Ejjennoon kun immoo uummata Oromoos Oromiyaas gatii kaffalchiisaa jira. Maalimee waraana bilisummaa Oromoo waliin akka inni taa'ee hin mari'anne wanti inni taasise wanti isa taasisu maalidha jettu kanarratti wanni dabalatan yoo jiraate carraasni kennee gara walitti qabutti dhufna. Ani egaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin maaliif haasa'u jedhanii yoo haasa'e maal haasa'a waraanni bilisummaa Oromoo mirga Oromoof falma. Mirga Oromoo kenneennaan wal caalmaa sanatu dhibaa, saamuu sanatu dhibaa, akka jedhan sanatti bulchuutu dhibaa. Akka barbaadan sanatti afaan qabsiisanii waan qeesaa jiru saamuu kanatu dhaabbata. Siyaasa keessatti walqixxummaadhaan keessatti qooda fudhachuutu dhufa. Kanaatiif hin barbaadu. Mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti. Akka barbaadetti barbaade sodaachisee, ajjeesee, hidhee, saamee, salphisee, mataa gadi qabachiisee bulchuu barbaada malee walqixxummaadhaan gammachiisee obbolummaadhaan waliin nagaadhaan akka bulu hin barbaadu. Namni mirga isaatiif falmatu mirga yeroo fudhatu isa sanarraatti immoo waan itti hafutu jira jechuudha. Akka kanatti fudhatu isaan. Kanaaf wajjiniin haasa'uu hin barbaadan. Ofii isaan of bulchuu barbaada Oromoo lama fakkeenyaatiif. Ofii isaatiin of bulchuu barbaada. Ofii isaatiin of bulchuu jechuun nama afaan Oromootiin haasa'uun buluu jechuu miti. Nama uummanni Oromoo filateen buluu jechuudha. Kan fedha Oromoo tarkaanfachiisuun buluu jechuudha. Kan daangaa Oromoo kabachiisu jechuudha. Kan seenaa fi kabajaa Oromoo deebisee iddootti dhaabu jechuudha. Isa har'a alagaan keessa deeme salphisee mormarraa muree horii isaa uuffatee akka sareetti ajjeesee bineensa nyaachisee deemu osoo hin taane biyya isaa keessatti Oromoon akka kabajamee akka inni bulu isa godhuudha. Mootummaa akkasii barbaada. Oromoon mootummaa akkasii dhabe. Ilmaan akkasii dhabe. Ilmaan akkasiitiin buluu dadhabe. Kanaan buluu barbaada. Eenyummaa isaa barbaada.
Yoo haasaame kanatti dhufama. Kanatti dhufnaan immoo warri kana hin barbaannetu jira. Kanaaf ammas dirqamanii gara kanaatti yoo deeman irraan kan hafe tole jedhanii waan deeman natti fakkaataa hin jiru. Tole jedhaniitu deemaniiti guyyaadhaa gara guyyaatti namni du'aa jiru kuni otoo hin beekin miti kan inni du'aa jiru. Biilaa irratti ijoolleen mana barnootaati galtu. Viidiyoo isaa argitaniitti yoo ta'e waraqaa ishee facaastee dabtariin ishee facaafame biyya guutame dirooniidhaan gaafa rukkutamu. Waraqata bakka sanatti bittinfamee jiru argitaniitu. Dabtara ijoollee. Kana wallaalee miti. Garuu cabuutu irra jira. Sodaachisu. Terrorize godhanii humnaan gadi qabanii akka ol jettee mirga kee hin gaafanne. Gadi gugguuftee waan isaan jedhan waan isaan sii kennan fudhatee waan isaan siin jedhan fudhattee ergamtee akkati jiraattu salphattee akkati jiraattu barbaadu biyya isaa keessa. Haasaan dhufeennaan mareen dhufeennaan kanatu dhufa.